كاجر تنكرا كنو ميكون ميشا عرفيتي كنام بفغنان فوني جما منا إسا لا لسنتي غورتين جرات جود إن شاء الله تمرجر تمرجر هيا كنو منا إن شاء الله مناس منا خير رب أقول سين سر فيا جرت وني يا دوي تنجرتو وني هي راتول نجرتو إن شاء الله ها خنا خاص عرفتي أنا ده سنرد جكاي أما مالتو نافي كنو لا خونيس عرفينيس خلاصي واتل جوجرو أما خلاص رديبس ما دابت تسوى دفع أنا مشي يمناتي دفع تناني بيتني سانو بوشا أكاسيتي ميشا تنالي في النجر من سنراي الحمد لله ونقدانو برت ديسو في واحد دوغا خنا بودو دبچو تين إن شاء الله ما واحد دبچو إندن دينيو هاي أكيد منو خصوصا لامي منو كجابة تقول لك مجلسه أول إخوان جرا ذنبي هذين Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota hordoftoota keenya shamaa akkam jirtu. Bakkuma jirtan nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu isiniin jecha. Egaa har'a wanni irra jiru arafees mana isaa laalisan garsiisuu gartee akkasumas gama meeshaa isaa itti fiduu deemuu fi deemuu jirra. Akkanaan jedhamee arafee maal jetta? Manni sii ta'ee manni akka jaabatti ta'ee khalaas gaa ergaati jettee numan jijjiiraa toleen siin jaa. Bareedaadha walaa manni homaan jedhu akkasitti haa inshaallah rabbi khayriyaa godhu haa amantana. Mee haa kurfaan kaanu? Kurfaan kaanis gamana jira. Egaa daawwattootaaf hordoftoota keenya nu faana turaa isiniin jecha kurfaan kaanis akkasumatti ilaalla. Inshaallah manni arafee kunoo laalee fi lallataa jira kunis maal jammaat baka jani kunis faasaati masbaka kunis arafee kunis masbaka laale sirriitti bareeda Allah manju kunis masbaka saati hoto akkasumatti khabiruu kun masala saa isa yaa'utti jira akkasuma kunis mana fincaaniiti laali هي كنو كنيسي أمام ما جاني mana fincaanii ta'ee jira. Okay qotu kurban kaanis as jira. Laalleeti dafnee kara meeshaa fuudhu ta'eedha. Kurban kaanis kunoo kana fakkaata. Kana fakkaata si ta'ee jira. Walaa bareeda akka jaabatti. Okay ani manneen laalees kana ammaan tadagaa deemneeti meeshaa filnaa jechuudha. Akkasii hordoftoota daawwattootaaf hordoftoota keenya amma gaa naafi arafilleen deemnee waliin gama meeshaa fuudhutti deemuudhaaf deemna. Inshaallah yoo haalli tole karaa deemnu kanatti ka isinii waraabnee isin agarsiifnu ta'a. Yoo haalli hin tolin ammoo inshaallah isin rabbiitiin idduma geenyarraa isinii gaa waraabnaa meeshaa fuudhuudhaaf ammaan tana deemuuf deemna. Inshaallah hamma xumuraa keenya viidiyoo teenyatti waliin turaa isiniin jecha nagaa nu hordofaa isiniin jenna. Amma gama meeshaa arafeedhaa fuudhuuf deemaa jirra jechuudha. Obsaan nu hordofaa. Hayyanu kanaaf bahaa jirra alagaa waraabuun nuuf mijataadhaa miti. Inshaallah yeruma haalli nu mijata keessatti isinii waraabaa walitti deebine isiniin jechuu barbaada. Dafneeti maatan meeshaa tanaas finne dhufne asii michiyyottis deebine gaawwan silaa dawaa tattaatuuf kanaas goone manallee tolchinaan siin ja'a. Hayyee daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa egaa akkuma waliin turtan nu faana turtan ammas achi geenye jira. Mana arafeetis geenye jira. Mana arafee ammoo karaa deemnu kanatti dhiifama. Karaa deemnu kana isin waraabuu hin dandeenye maaliif haalli nu mijanne. Mana arafee amma geenye jira meeshaa keessaa guurutti jirra jechuudha. Achitti ammoo meeshaa guuruu kanarratti isin waraabuudhaaf haalli nu mijataadhaa miti. Inshaallah viidiyoo teenya kunoo adeemsa karaa irratti isin waraabaati jirra.
kunoo meeshaan arafeetis tana taburree gama mana sanii deemnu inshallah haalli gaarra jiru walumaa galattuu kana fakkaataa ammas nu hordofaa isiniin jenna inshallah du'aa nu godhaa bakka jirtanii nu jajjabeessa Yerusaalem dawas fudhataa jirti fayyaara jirti inshallah khayriidha du'aadhaan nu faana tura isiniin jaa ammas nu faana tura. Egaa daawwattootaaf hordoftoota keenya meeshaan arafeedha kunoo akkuma laaltanii argaa jirtan kana akkuma argaa jirtan kana kunoo kun meeshaa arafeeti akkanaan bifa kanaan fuunee gama mana isaa laale sanitti guuruttiin jira jechuudha inshallah ergaa sitti guurregaa Yerusaanis karaa fayyaa sitti deebi'aa jirti inshallah isni rabbiitiin waan jira hunduma ilaallee egaa isis mana isii haaroo kana ni garsiifna inshallah yeroo gabaabduu keessatti isin jechuu barbaade amma gama mana isaa dhufutti jirra gama mana isaa deemaa jirra egaa meeshaan isaatis kunoo tanuma laaltanii ijaan agartan tanaa isin jechuu barbaade kunoo karaa kanaas imalarra jirra jechuudha imala meeshaa isaa karaa mana duraan ture sanirraa mana haarawatti geessuun irra jirra inshallah obsaan hordofaan isiniin jaa ma galgalleen ga'ee jira inshallah dukkantiin nu qaqqabaa jirti ammas obsaan nu hordofaa isiniin jenna waan irra geenye mana arafeetis haala ta'u hundumaa kan isin garsiifnu ta'a haala ittiin geessinee afuu tolchuu fi waan jiraa hunda kanuma waliin ilaallu ta'a ammas obsaan nu hordofaa isiniin jenna du'aa teessanii nu faana tura nu jajjabeessa inshallah waan keessa kana keessa rabbi nu haa baasu nu haa gartee hundumaa haala nu haa anjeessu isiniin jechuun barbaada ammas irra deebi'ee nu hordofaan isiniin jaa khayriidha ammas nu hordofaa isiniin jenna du'aadhaan nu faana tura isiniin jenna baay'ee nagaatti waan irra jiru walumaan laallaa jechuudha waan godhu jirus inshallah isni rabbiitiin meeshaa guuruutu jira inshallah khayriidha nuquma qabaadha isiniin jenna tunis meeshaadha ta'an guuruutu jira halkan dukkana makiinaa tanaan finne kanaafi kana gugguudhu jira jechuudha. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya amma wanni irra jiru kun mana isaatis afaatee jirra akkuma laalaa argaa jirtan kana inshallah namni nu waliin afaa jirus warrootuma laaltanii agartan kana hunda haala jiru hunda as keessatti finnee jirra jechuudha inshallah rabbiin taaftallee nurra haa guutu akkasuma gartee ammas nu hordofaa isiniin jenna meeshaa mana isaa keessa amma afuutti jirraafi jechuudha inshallah. Así خويا شنقال ايوا لكتلك كم هاي ايوا ايوا زين هو ما يطلع خلاصين عرفت خاي اكل منه خمسة تلامي मैंने कहा तो मुझे से आवाज एक जरा दम पे आदि अला मुकती अकलती रुके कर ها कभी ما ايوا खाना जाओ عم تترد كما زي زمان عندي नाने कन नाने كنا ये नाने أسين كنيا ما يخافونه خافونه ये तो सब करे هي شنيكا أكن شنكنا يا هم أكن تيتو أكن تيتو بجامعك أكن تيتو ها خلا كم خنا كتير هني ما को खाना डालना دروح خنا دينه
تروح يفرو وبدا هي انا نكرت واه Ayo. Ni kami kaya lang. لا كتير ما كرت جيبها وضيعنا Kana di bine. ميها ها ايوه ما كمان هي Baso rin tawakat. Hayya daawwattootaa fi hordoftoota keenya kunoo ammallee haalirra jirru meeshaa rafeellee guurree gama manaa of biratti dhiyeessu manaan jeesanitti galcheetiin jira. Gaa haala meeshaa isaa fi qubsuma isaa hunda wal qixxeessaa jirra. Meeshaa taanis afnee jira. Amma wanni nurraa hafe maali sattaaraa jedhani maal jedhani sittaara jedhanii isa itti maxxansuu fi isaa fi waan garaagaraa itti goggodhu qofaatu nurraa hafe. Kanaafuu gaa haala irra jirru har'aas hujumarra jirra inshaallah. Gama kaaniinis waan biroo harkaanu qaba. Gama kaaniinis wanni nuti hojjetaa jirrus baay'eedha. Har'aan tana kana jirra. Kana gaa akkaataa godhu jirus isin garsiifna. Kunoo afatallee bifa kanaan afaatis jirra. Keessoo isaa jechuudha. Kanaafuu mana arafe walumaa galattu mee arafe itti kaayi sattaara maaliif dhaabbatta boo? Sattaara hayyee. Kunoo bifa kanaan arafillee manatti kaayutti jira. Maaliifi manni duraan turan san ijoollee tana kan walitti naqee haala silaa fayyaa isaanii amma nu rakkifte tana hunda keessa jirruuni kan umude isa sani jechuudha. Kanaafi dirqamne fayyaan isaanii guddoon akkanatti jirti inshaallah rabbi nu haa gargaaru. Erga of bira dheeyfanne gorsaanis waa hundaanis bira jira jechuu barbaadeeti akka hin yaaddonye kuni mana hirribaati inshaallah. Mee hayya kamtu nu hafe maan tana? Hayya mana taa'umsaa san mana taa'umsaa hayya dafi sattaara. Kanaafuu kunoo ammas mana reefu sattaaraan qabne sanitti egaa sattaara amma meeshaa finneen naqutti jirra. Mana kanaas amma maal maxxansa boo tolchaniiti tolee jira manni tolee jira bara waan irra keessuun qabdu duruma kaayi. Egaa irra kaayi. Tolaadha gaayi. Manni bara haarawa. Inshaallah mana khayriitii fi mana gartee wanni isin haa godhuti. Biirusaallee nama fayyaa jirti. Kunoo haala kanaan tolchaa jira jechuudha inshaallah. Dafii achittis kaayi siifiin qaba. Hayyetti kaayi. Wanni jiru kana fakkaata. Kunoo meeshaa isaa taanis akkanatti bifa kanaan kunuula akkanatti kun hundi afnee jira gaa manni isaa amma haarawa. Tanani beektanii isaanii meeshaa akkasitti meeshaa tanallee finnee jira mana sanirraayi alhamdulillahi. Wanni guddaan of biratti dhiyeessuu fi waa hedduu gaa kana booda dubbachuu teenya inshaallah. Amma waa hedduu dubbachuu hin dandeenyu. Amma karaa sarara deebisa maa dhaabbatta suwwata feqaa deemnaatii dee feqaa kun akkam godhata achi deemnaatii dafiitti irra kaayaa dafi hojii nuun baasiniiti manu eegu jirti isinis dafi nu eegu jirti achitti deebina sanirra achi kaayi amma maaltu nu hafe kunuura kunis arafeenis godhosii waa tolchu jira inshaallah fayyaadhaa walitti deebina onoo isis rabbi nu haa fayyisu du'aa nu bira dhaabbadhaadha. Haala keessa seenne san keessatti namni hafu tokkolleen hin jiru inshaallah keessaa bahuudhaa teenya jechuu barbaadeeti. Kuni arafi maal tafe hoo? Maal tafe? Halaas tumurree jira. Tumurree jira miti hayyee kunoo mana inshaallah manas mana khayrii rabbi haa godhu isinis irraa fayyaa jirtu wanni yaaddu hin jirtu wanni hiraartulleen hin jirtu. Kana kaas arafe ciyaana dafnee ciyaana kana kaas
kunoo banni arafeedha kana afatallee kataa'umsaati wanni kuni akkana bifa kanaan itti afnee jirra bakka sanirraas finnee jirra inshaallah khayriidha warra gartee jaalalaan waa hundumaanuu wal quba qabaatu rabbi nu haa godhu kanaan jechuu barbaada hordoftoonni illee warri gartee nu hordofaa jirtan warri nu wajjiin rakkataa jirtan du'aa nu godha amma hanga nu hafeetti xiqqoo tanaas keessumaa baana waa hunda gaa yaaddoo hunduma jira inshaallah isni rabbiitiin kana fakkaata inshaallah waa hunda jala rafuun bu'aan qabu kunis seensa hulaadha hulaan gaagaa walii waatti tolchina akkas isiniin jechuu barbaadeeti inshaallah khayriidha firraa finne meeshaa isaa hundumaa ofinnee fi jira egaa daawwattoota hordoftoota keenyaa haalli keessa nuti turres kan isin garsiisaa turre san fakkaataa inshaallah isni rabbiitiin wanti dalagamaa jiru hundi waan gaggaarii waan nama boonsuu bakka jirtanii du'aayii nu godhaa nu bira dhaabbadaa isiniin jecha amma mana arafee harawaas meeshaa finne afne hundumaa ofinnee jirra ani amma gama kootiin karaa feerusaatiin achi deebi'aa jirris tarii na duuba dhufuullee danda'u inshaallah du'aa nu godhaaga feerusaas waan jiru hunduma ittiin hima inshaallah gama mana isiillee nin deebisaa jechuudha fayyitee jirti alhamdulillahi amma boodamtu nurraa haa qabu inshaallah waan dandeenyu ni goona tan dandeenye moo rabbitti kadhannaa kanaafuu isinis du'aayiidhaan nufaana turaa isiniin jechuu barbaada inshaallah amma hanga tokko haara galfee harkannee jirra isini rabbiitiin alhamdulillahi rabbil aalamiin isiniin jechuu barbaada nagaan na tura bakka gammadan bakka walumaanuu gammanne of bira fiduuf gammachuu guddoon natti dhagahame kaan ammoo fiiduma itti aantutti irratti ilaalla isiniin jechuu barbaada nagaan na tura.